Instituutiin Saayinsii Hawaa fi Ji'oospaashaalii Ejensii Galmeessa Qabiyyeetii fi Odeeffannoo Lafa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee waliin sirna teessoo dijitaalawaa yookaan dijiitaal adireesii irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Guddinaa fi jijjiirama hawaasummaatiif diinagdee jiraattota magaalittii fooyyessuudhaaf sochii godhamu keessatti piroojeektiin kun qooda olaanaa kan qabu ta'uun ibsamee jira. Piroojeektiin teessoo dijitaalawaa dijiitaal adireesii magaalaa Finfinnee kun ji'oota 18 keessatti xumuramuun tajaajilaaf kan ga'u ta'uun himamee jira. Baay'iluu Geetaachoo dabalata oduu kanaa qaba. Dhaggeeffannee walitti deebina. Instituutiin Saayinsii Hawaa fi Ji'oospaashaalii sirna teessoo dijitaalaa magaalaa Finfinnee hundeessuuf bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ejensii galmeessa qabiyyeef odeeffannoo lafaa wajjin wayita mallatteessanitti biyyootni hedduun teekinooloojii kana erga hojiirra oolchanii yeroo dheeraa lakkoofsisuun isaanii himameera. Sirni kunis dinagdee isaanii guddisuu fi jiruuf jireenya isaanii fooyyessuun jijjiirama saffisaa akka galmeessan kan gargaare ta'uun ibsameera. Directorri Instituutis Saayinsii Hawaa fi Ji'oospaashaalii Itoophiyaa Obbo Abdiisaa Ilmaa sirna kanarratti akka dubbatanitti addunyaa sosochiin guutamte kana keessatti dorgomaaf bu'aa qabeessa ta'uudhaaf teekinooloojii kanatti gargaaramuun daran ni barbaachisa. Haaluma kanaanis fiixaan bahiinsaa fi milkaa'ina isaatiif ni hojjenna kan jedhan. Instituutiin Saayinsii Hawaa fi Ji'oospaashaalis piroojeekticha yeroo jirame keessatti raawwachuun tajaajilaaf qaqqabsiisuuf cimsee kan hojjetu ta'uun himameera. Yeroo ammaan kana teekinooloojiin dijitaalaa bakkee ittiin galne hin jiru. Biyyattii keenyaas dinagdee dijitaalaa uumuudhaaf hojjechaa jirti. Teessoo dijitaalaa immoo dinagdee dijitaalaaf bu'uura jechuudha. Keessumattuu magaalonni smart city hundaa'uudhaaf fakkeenyaaf akka magaalaa Adaamaa jalqabbiin akkasii jira. Magaalaa Finfinnees jalqabbiin akkasii jira. Isa kana dhugoomsuudhaafis teessoo dijitaalaa akka bu'uuratti fudhatame jechuudha. Hojii bulchiinsa lafaa fi sochii hawaasummaaf dinagdee magaalaa Finfinnee caalmaatti si'eessuun hawwattummaa ishee fooyyessuu keessatti gahee sirni teessoo dijitaalaa qabu guddaa ta'uu isaatiin bulchiinsi magaalichaa piroojeektii kana qaama hojiilee isaa ijoo keessaa tokko godhatee hojjechaa kan jiru ta'uu isaa Obbo Gifaa Wasandeessisaa Daayireektara Ejensii Galmeessa Qabiyyee fi Odeeffannoo Lafaa magaalaa Finfinneetu dubbate. Jiru jireenya jiraataa Finfinnee ol kaasnaa yeroo jennu tajaajila kennamu hundaa e-governanceedhaan e-business e-commerce akka jiraatu taasisuudhaaf magaalittii primary city waan taateef complexity baay'ee qabdi. Isa fooyyessuudhaaf yaalii godhamu keessaa inni tokkodha jennee fudhanna. Fedhii guddina Itoophiyaan qabdu dhugoomsuu fi mul'ata magaalaa smaartummaa Finfinnee milkeessuun guddina waliigalaa fiduu keessatti piroojeektichi bu'aa hiikoo qabu ni qabaata jedhameera. Obbo Admaasee Gabayyoo dursaa piroojeektii kanaati. ለከተማችን ስማርት ሲቲ ለመገንባት የመጀመሪያው የአድራሻ ስርዓት ትልቁን የአስቻይ መሰረተ ልማት ነው ማለት ነው። እንዲሁም magaalaa keenya gara sadarkaa smaartiitti guddisuuf dhimmoota bu'uura ta'an keessaa tokko teekinooloojii teessoo dijitaalawaa itti fayyadamuu danda'uudha. Hawaasa teekinooloojiin gahoomee fi mana isaa taa'ee maloota teekinooloojiitti gargaaramuun hojii isaa raawwatuufis teekinooloojii teessoo dijitaalaa hojiirra oolchuun murteessaadha. Kanaaf piroojeektiin kun bu'uurarraa waan hedduu ni jijjiira jedhamee abdatama. Teekinooloojiin kun magaalaa Bishooftuutti yaaliidhaaf hojiirra oole bu'aa qabeessummaan isaas mirkanaa'eera. Magaalaa Shaggar raawwii hojii ji'oota ja'a paartii fi mootummaa kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadheetti qoratanii jiru. Qorannoo kanaanii raawwii hojii ji'oota ja'aati irratti ciminoota mul'atan cimsuu fi hanqinoota fooyyessuudhaaf ciminaan kan hojjetamu akka ta'es himamee jira. Badhaasoo Hayilee dabalata qaba. Magaalaan Shaggar raawwii hojii ji'oota jaha paartii fi mootummaa kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadheetti qorataa jira. Raawwii hojii ji'oota jaha paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggarii irratti itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggar Obbo Alamaayyoo Tulluu akka paartichaatti karoora xiiqii baafanne hanga ammaatti hojii milkii qabu raawwanneerra jedhan. Karoora xiiqiin bara kana qabanne karoora keenya hixataa akka ta'u immoo kan barbaadameef rakkooleen hedduu gangalachaa kan dhufan waan jiraniif halkanii fi guyyaa hojjechuudhaan rakkoolee kana hiikuudhaaf karoora xiiqii baasuun hixatanii karoorsuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef karaa sanaan karoorfannee jirra. Raawwiin isaas
bifa sanaan raawwatamaa jira kan jedhu ilaalaa jirra jechaadha. Miseensota ijaaruu fi nageenya waaraa irrattis hojiin guddaan hojjetamu kan eeran obbo Alamaayyoon hariiroo paartichi uummata faana qabu cimsuu irrattis hojiin hojjetamaa turuu eeran. Walitti dhufeenya paartii keenyaa fi hawaasa wajjin hojiin jiru maal fakkaataa kan jedhus ilaallee jirra. Kana keessatti mariiwwan hedduu gaggeeffamanii jiru. Mariin kun paartii fi mootummaan paartii fi uummanni mootummaa fi uummanni akka walitti siqu akka walitti dhiyaatu taasisee jira. Kana keessatti gaheen hirmaannaa uummataallee dabalaa dhufee jira jechaadha. Hojiileen shaggar keessatti hojjenne baay'een isaa uummata hirmaachisaa waan jiruuf uummata mariisaa waan jiruuf hirmaannaan uummataa bajeta mootummaa caalaa jechaadha. Fuuldurattis fayyadamummaa uummataa dabaluuf paartichi kan hojjetu ta'u obbo Alamaayyoon himaniiru. Raawwii hojii mootummaa irrattis carraa hojii uumuu irratti hojiin hojjetamaa jiraachuu kan himan kantiibaa ittaanaan magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgaloo akka magaalichaatti qonnaan bultoota fayyadamaa gochuudhaaf hojiileen hojjetamuu eeran. Akka magaalichaatti nageenya waaraa mirkaneessuu keessatti hojiin hojjetamuu kan eeran obbo Guyyoon tajaajila lammummaa irrattis hojiin milkii qabu hojjetameera jedhan. Murtii aadaatiin milkaa'ina guddaa jiraachaa duudhaa Oromootti duudhaa ganamaatti deebi'uun mootummaa keessa tokko kanaaf aadaa keenya beennummaa keenya cimsuun mana murtii aadaa haqa mirkaneessuu gahee guddaa qabaachaadha. Mana murtii illee ragaa irratti hundaa'uun murtee kennuu danda'a. Garuu haqi caalaan haqi Oromoo haqi dhugaa haqi waaqa sun irra caalaa kan ittiin murtaa'u jennee daamana uummata keenyas fedhu mana murtii aadaatiin jechaadha. Kan biraa egaa tajaajila lammummaa sirni tokko isaa jechaadha. Kanaaf hirmaannaan uummatii gama kanaan godhe magaalaa guutuu magaalaa Shaggaritti baay'ee seenaa qabeessa. Inisheetiivii qonnaa guddaa qabanne karoora barhan qaban hundi isa milkeessina jirra. Galii guddisuu fi gabaa oomisha qonnaa cimsuun toora xiyyeeffannoo ittaanu ta'uu himan. Kan qonnaa kun wanni jalqabamu kun gartii nagdeetti jijjiiramuu qaba. Amurii aananii baay'ee galchine jira kan qonnaa baay'ee galchine jira garuu gabayaan baay'ee barbaachisaa jechaadha. Gabayaan qonnaan bulaa kennaaf uumamee bal'inaan tajaajila barbaadsuun bu'aan barbaadamsuun karaa eeyyummaa hir'isuu danda'uun badhaadhina maatii mirkaneessuu danda'uun bal'inaan waan hojjennuuf lammaffaan jecha. Sadaffaan waldaalee enterpiraayizii bal'inaan amma ijaara kanaaf liqii irratti bal'inaan hojjechuu liqii deebisuu liqii kennuu. Hirmaattonnis hojiin ji'oota 6 keessatti akka magaalichaatti hojjetame hojii milkii qabu ta'uu dubbataniiru. Inisheetiivoota jennee bifa haaraadhaan sadarkaa aanaatii hanga bulchiinsa magaalaatti kutaa magaalaatti qabannee hojjechaa jiru sadarkaa gaariidhaan fooyya'insi kan jiru ta'uu sirriitti ilaallee jirra. Hojiilee hojjetamu kana keessatti immoo galmoota qabanne milkeessaa jiraachuu keenyas kan adda baasaa jirru. Deebiitiin cheeklistiitiin hordofa guyyaa har'aa kana geenyee jira jechuudha.